Asoosama Afaan Oromoo Mimiyoo Jaalalaa jedhu kutaa lammaffaan isiniif qabannee dhiyaanneerra. Mimiyoo Jaalalaa kutaa lammaffaa. Seenaan barattuu waggaa sadaffaa waan taateef barnoota isaa kana barachuuf dirqamte. Isaan lameenuu jaalala sabaa, guddina afaanii fi jireenya isaanii yaaduu malee guyyaa tokkos waa'ee jaalalaa dubbatanii waan beekan hin fakkaatan. Haa ta'u malee guyyaanii ni dhufe osoo isaaniin hin mari'atin. Innis osoo barsiisuu, isheenis osoo barattuu wal ajaa'ibuu jalqaban. Akkas waliin jedhan falmataa. Maal bareedduun akkana, maal uuman intala Oromoo kun jedhee seenaanis akkas jetti. Maali osoo inni kun kiyya ta'ee jiraate nan eebbifamee ture jettee falmataanis akkas jedha. Silaa isheen tole naaf hin jettu maaliif afaan koo xureessa? Isaan babbareedaan kun yoo na kadachee magaalaa Finfinnee qabamanii dhumaniiru jedhee seenaanis akkas jetti. Barataa cimaa boonuma isaanii dadhabe jaalala hin beekan, yeroo hunda cimina isaanitti malee jaalala hin hubatan jette falmataanis akkas jedhe. Kana na balleessuun natti fide barana maalan godha? Barumsa koo fi qabxii galmeessaa ture sanatti dhoqqee laaquuf jedhe seenaanis akkas jetti. Barumsa malee waan jaalala beeku hin fakkaatu. Inni maal godha? Kuni aljeebraa malee jaalala beeka laata? Jettee falmataanis akkas jedheen. Gaafa ishee daree keessatti ilaalu waan jedhu dhabee lafti naan mara, dafqatu narraan dhangala'a. Sababa isheef gabatee gurraacha ilaalaa oolaa achi garagaluu dadhabe. Gaafadhus waan tole jettu hin fakkaattu, maalan godha jedha seenaan akkas jetti. Gaaffii kanatu na dhibe jedhee bira keessa ilaala, garuu bira dhaabbadhee ija keessa ilaaluu hin daalaata jettee gaafficha qabattee ijaan lafa ilaalaa tokko lama jedhaa garasaa adeemuu jalqabde. Yeroo seenaan gaafficha gaafachuuf kophaa bira deemtu dubartoonni maaliif kophaa bira deemte, bareedaa kana jaalachuu barbaadde moo jedhanii miila lafatti rigan. Warri dhiiraas jalaan wal ilaalaa isheen gaafadhuu jedhaa jiru maal abbaa isaa kophaatti haasa'aa jira jedhanii yaada wal qeeqan. Seenaan dhiirota hedduun jaalatamti, garuu baay'een isaanii gaafachuu sodaatanii doormii keessatti cinca'u. Yeroo isheen ija jaalalaan isa ilaaltu maaloo seenaa akkanatti na ilaalin jedhaa gaafficha hojjeteef. Galatoomi saphoonaa jetteen sagalee humna hin qabne tokkoon. Doormitti yeroo isheen galtu dubartoonni maalirraa si qabe jedhanii kolfaan doormii ho'isan. Osuma isaan lameenuu yaadan waxa lamaan baatii tokko ta'e. Guyyaa tokko seenaan kaafteeriyaa tokko keessa teessee yeroon qormaataa ga'eera waan ta'eef gara mana kitaabaa deemuuf buna dhugaa osoo jirtuu falmataan gara mana kitaabaa deemaa jiru ilaaltee argite. Seenaan daftee lafaa ol kaatee saphoonaa jettee sagalee ol kaastee waamte. Barattoonni naannoo sana turan maali intalli maal taate jedhanii wal ilaalan. Yeroo falmataan ishee bira ga'u kottu buna Oromoo dhugi jetteen. Innis xinnoo ishee akka kolfuu ta'ee maali buna Amaaraa yookaan Tigiree jedhamutu jiraa jedheen. Seenaan xinnoo ishee cal'istee bunni kanuma Oromooti, garuu kan gurguratee duroomaa jiru warruma sana jetteen. Buna dhugaa barumsi akkami jedhanii wal gaafatan. Falmataan akkas jedhe. Barachuun nama hin dhibu, baratanis akka namaatti jiraachuun garuu nama dhiba.
haa ta'u malee gaafa barattee ati eenyuun akka taate ni hubatta. Ati hoo akkami barumsi jedhee gaafateen Seenaanis akkas jette. Barachuun salphaadha, garuu kaayyoo feete qabaattus jaalalaa fi atileetota Oromoo mo'achuun ni ulfaata jetteen falmataan suuta jedhee yeroo ilaalu Seenaan akka aduu bishaan Awwaash gubbaatti baatee iji irraa nama hin dhaabbattu. Hundaafuu eessa deemaa jirta? jettee gaafatteen Seenaan. Gara mana kitaabaan deemaa jira jedheen. Anis si wajjin haa dubbisuu? Si faana deemuu? jetteen. Eeyyen garuu jedhe. Garuu maal? Gaafa isheen jettuun akkas jedhe. Mucaa Tukkumaa jedhamu tokkotu wajjin dubbisna naan jedhee jira jedheen. Seenaan baay'ee kolfitee. Maali tokkummaan keessan dubartoota Oromoo hin dabalatu moo? jetteen dubbii isaa jijjiirte. Falmataan baay'ee rifatee tole haa deemnu jedheen. Yeroo isaan mana kitaabaa seenanii kaasanii barattoonni hedduun seekondii 10 kitaaba isaanii dubbisaa daqiiqaa 10 ani immoo isaan ilaalu. Isaan immoo onneen isaanii jaalalaan liqimfameera.